እኔ ያለው ወገን ያይራብ እናት ርቧት የኔ ሆድ ሞልቶ ጠግቧ ያድር እኔ ያለው ወገን ያይራብ አባት ርቦት የኔ ሆድ ሞልቶ ጠግቧ ያድር አንድ ቀን አልቆ መሽቶ ሲነጋ ሰው ወደ ቀብሩ እየተጠጋ ቀኑ በቀን ላይ እየደረበ ከንቱ ሰው አድሮ ለሞት ቀረበ ለነገው ቤቱ መልካም የሠራ ድል ብትርፍ እንጂ የምን ኪሳራ ለፍርዱ ሲቆም ከመዝገቡ ጋር ከሥራው ሌላ የለውም አጋር እኔ ያለው ክፉ ይድረስ በእህት ወንድም በወገኔ እኔ ያለው ክፉ ይድረስ በእህት ወንድም በወገኔ አላቂ ዕድሜ ሳያልቅ ቀድሞ ጥሎ ሳይነጉድ ጸጸት ሸልሞ ቆመህ ከፊቱ ጊዜን ቅደመው የነፍስን ጫንቃ ያሸክመው ቆያክ እንዳሉ ጀግናው ጊዜ ነው ነገ ይስቃል ዛሬ ያዘነው ቀኔታ gani wana arjo kita tani wanga gari sedekar kana tahu kita tani ini kudu terus berarti mal kada ini mal akan nagama berbada bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahi kuma bekan bodi tolo tuma bayyana magamacisa tolo tuma yero jeramu elkama kam gambaru si nan ko kole mai yesu to kora gamaci ko elkama kam gambaru nyoni apa tolo tuma wajib sanara jetu kanafi tolawtumani yakuwat bayira tagama yonki salibi sagargari yon kana to sora gamachidu wadai gamachidu dan tagama yarapun raju mo kanawul adam jadani makala manis kanawul sini kana akam isgarga ya tamchi inshallah garapun raju rabbi re yonamis maruma kini kana bare wan tijiru kana bare inu batejere ye sagarata ebe daru kana yakisuda opira nama kararati bele nama yaachisudha be nami baay'een aduma walage khayri hojjeta sanarra namoonni tokko tokko karaatti daarii karaatti du'aara waan ta'eef jiraaf inshallah rabbi waa guddaa hojjenne ka'atii qabnaa jechuu barbaada ummata keessanii maal ummata keenyaani yaadni keenya ergama biraan qabnu ka'umsi keenya waa biraa sun taane nama beelee nyaachisudha nama rakkate daara baasudha malee yaada biraa yookaanii waan biraan qabnu kana nu hubadhaa yaadni keenya kanuma jechuu barbaada galatoomaa Pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan asirratti galatoomaa daawwatu. Waan baay'ee namatti tolu waan baay'ee nama gammachiisu gaafa ta'u galanni rabbiif haa ta'u kan kana caalu immoo kan kana caalu kan kanaa olii gochuudhaafis immoo abdii qabna inshaallah gara fuulduraatti uummanni kan keenya fakkeenya uummata kan keenyaa ta'uudhaaf nu amma qabnu waan qabnu kana hojjenne uummanni inni qabu immoo akka inni nu nuyi walitti kan kana caalu hojjetu gaafachuun barbaada. Tolootummaa jechuun nuyi bu'uura islaamaati. Islaamni tolootummaadhaan beekama. Islaamni jaalalaan beekama. Islaamni gargaarsaan beekama. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ኢንሻአላህ ያው እንደምታውቀው ዛሬ ስለ ቀረውን ፋቲሜቢያ ሐረዋ የሰራው ማለት ነው ወላሂ ኮሜንቱን በጣም የሚያስደስትና በጣም
bakka waan guddaa waan namni keessatti uumuudha namni tola ooltummaa hojjetu ofiisaatii fi gammachuu ni argatu gammachuu waan addaati gammachuu bakka uma jirru wayis keessatti uuma gammachuu dhala namni sirraa fudhatee rasuul rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedha alyadul ulyaa khayru min yadis suflaa harki waa kennitu harka waa fudhattu olii jedha inshaallah karaa fuulduraatti yoo rabbi jedhe hojii keenya kuni babal'ate jechuun namoota magaalaa Jimmaa kana keessatti akka magaalaa Jimmaatti ta'uu sababa malee bakka biraattis inshaallah hojii kun dhufa namoota magaalaa kana keessaa gaarii karaa irratti namni wayaatu kennu jiru namni dhugaatii kennu jiru rakkatan irratti hojii bal'aa hojjennaa kaayyoo qabnaa fi yoo rabbiin isin gargaaree yaadni kun subbatame namni waa gochuu isinitti ulfaate dhiisuu dandeessu achumatti. malee keessa galtanii waan taane yaada nama gaarii nama harkatti booressanaati warri nu waa hubattanii tan yaadaati tolatummaa waldaa tolatummaa kanatti yaadaati waan tokko tokko godhaanis ni jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh